Shahanaan bilbila keessan ittiin guutattan aslii ta'uu dhabuu aappii karaa salphaa ta'een ittiin beekuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya shahanaan bilbila keessan ittiin guutattan yoo aslii hin taane jechuudha bilbila keessan irraa rakkoo adda addaadhaa gahuu danda'a waan ta'eef chaarjarii bilbila keessanidha aslii ta'uu dhabuu beekuun dirqama keessan jechuudha isinii galee. Fakkeenyaaf rakkoo bilbilli keessan dafee chaarjarii fixuurraan gahuu danda'a rakkoo adda addaarraan gahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda shahanaa bilbila keessan ittiin guutattan aslii ta'uu dhabuu beekuu qabdan jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaan turan argama. Hayyee daawwattoon kiyya dursa aappii tokko bilbila keessaniis gad buufattu aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kan tura tokkoof kilikni gootanii achi booda bakka sarchii kan irratti michuu joobis jettanii barreessanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jedhu irraa sinee baasara tura tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti michuujobis.com kan jedhu har'a tura tokkoof kilikni gootanii ammallee haala kanaan siteessifitaa asirratti ikoonii sarchii irra tura tokkoof kilikni gootanii bakka sarchii irratti qubee raa barreessanii achi booda sarchii fuuldura hantu ligoo sarchii gootanii achi booda haala kanaan suuraa kan siteessifitaa suuraa har'a tura tokkoof kilikni gootanii achi booda aappii buufachuudha suuraa dhusaa gadeemtuu malumaati achi booda dhumarratti qalamanii waan kan barraa yaappii astu buufadhaa kan jalatti daawulood kan turtii daawulood kan sottaniiti aappii kana bilbiluu keessatti buufatanii hayyee daawwattoon kiyya aappii buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isin banamu achi booda bilbila keessan chaarjeerota keessanii wanneen akka sa'aatitti zoortuun yoo haala kanaan giriinii kanarra hin jiraanne shaanaan bilbila keessanidha sun asliidhaa miti yoo immoo haala kanaan shinamma akka sa'aatitti zoortuun giriinii kanarra jiraatte chaarjeeriin bilbila keessanidha kan shaanaa ittiin bilbila keessan guuttatu suni asliidha orijinaalaa jechuudha yoo diimaa kanarra jiraate immoo gonkumaayyuu asliidhaa miti bilbila keessanillee isin duraa karrabaa jechuudha kanaafuu shaanaa bilbila keessanidha isin jijjiirachuu qabdan jechuudha aslitti.